sagalee waaqayyo gabaabinaan isiniif nan qooda. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 35 kaasee isa jiru nan dubbisa baafadha. Akkas jedha. Borumtaas immoo Yohaannis bartoota isaa keessaa namoota lama wajjin in dhaabata ture jedha. Yohaannis utuu Yesuus achiin darbuu ilaalee ilaa hoolicha waaqayyoo jedhe. Bartoonni isaa lamaan kana dubbachuu isaa dhaga'anii Yesuus duukaa bu'an. Yesuus garagalee isa duukaa bu'uu isaanii argee maal barbaaddu jedhee isaan gaafate. Isaan immoo Rabbi eessa buufatee jedhanii deebisaniif. Rabbi jechuun barsiisaa jechuudha. Yesuus immoo kottati ilaalaa jedhee isaaniif deebise. Bartoonni sunis dhaqanii iddoo Yesuus buufate arganii guyyaa sanaa isa bira oolan. Yeroon isaa akka saatii 10 ture jedha. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Mata duree akkas jedhu irrattaan dubbadha. Lakkoofsa 38 irra jira. Yesuus garagalee isa duukaa bu'uu isaanii argee maal barbaaddu ittiin jedheedha. Maal barbaadda waan jedhu irratti baranna. Maal barbaadda? Nama sin janaatti garagalaati. Maal barbaaddaa jedhaane? Eeyyee. Wangeela Yohaannis kana Yohaannisuma barreessee egaa waa'ee kana badaa irratti hin xiyyeeffadhu. Inni guddaan garuu kutaa kana keessa maaltu jira? Waaqayyo karaa kutaa ergaa sagalee kanaatiin maal nu barsiisa? Maal nutti dubbata kan jedhu akkasii yeroo muraasaaf na dhaggeeffattan nan barbaada. Egaa Yohaannis cuuphaa kan jedhamu tokko jira. Yohaannis kan biraas jira jechuudha. Obboleessi Yesuus illee jira. Haa ta'u egaa Yohaannis abbaan wangeelaa, abbaan mul'ataa inni macaafa qulqulluu caafee ergaawwan sadan illee kan caafe walumatti macaafa 5 jechuudha kan caafe kun kutaa kana keessatti waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo inni gara biyya lafaa kana dhufu maaliif akka dhufe waa'ee fayyisuusaa keessumaa waa'ee ilma waaqayyoo ta'uusaa macaafa guutummaatti ibsudha. Ilmi waaqayyoo kun jireenya akka ta'e, dhugaa akka ta'e, karaa akka ta'e isaan malee fayyinni akka hin jirre Yohaannis lafa kaa'a. Haa ta'u malee Yohaannis cuuphaa kan jennu immoo jira. Garaagarummaa dhaloota Yesuusiin yoo xinnaate garaagarummaa ji'a wal gidduu jiru jechuudha. Elzaabeexitu isa da'ee abbaa isaa Zakkaariyaasidha. Inni dhaloota bara sanaa biratti baay'ee raajii ta'ee simatamee ture. Ergamaa ta'ee simatamee ture. Kanaaf barsiisa isaatti namni baay'een hin gammada. Cuuphaa inni cuubutti namoonni baay'een dhufanii hirmaachaa turan. Wangeela mootummaa Waaqayyoo karaa isaa hedduu lallabame. Gooftaan Yesuus waa'ee Yohaannis dhugaa ba'eera. Hunda caala immoo Yohaannis cuuphaanis waa'ee Yesuus dhugaa ba'eera. Kanaaf egaa wangeela mootummaa Waaqayyoo kana lallabaa ture. Keessumaa namoonni masiicha isa dhufuuf jiru sana se'aniitu waa'ee Yohaannis cuuphaa kana namoonni baay'ee wal gaggaafatu. Garuu inni ana miti. Masiin dhufuuf jiru suni ana miti. Inni kan biraati anuu san beekne. Ilaalaa. Anuu san beekne ammani sabaruuf jira. Duuba isaa naannoo lakkoofsaa 29 odhattanii dubbistan. Hilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu namarraa fuudhu. Ani bishaaniin ani sin cuuba. Inni garuu hafuuraan sin cuuba. Ibiddaan sin cuuba. Hayi nama dadhabaadha inni nama jabaadha. Hayi nama xiqqaadha inni nama guddaadha. Masiin jedhamu kun ana otoo hin taane isadha. Yesuusin nama agarsiisaa ture. Agalgaayii cimaadha. Agalgaayii amanamaadha. Agalgaayii eenyummaa isaa xiqqeessee eenyummaa gooftaa isaa ol kaasudha. Yohaannis cuuphaa. Nama waa'een tajaajilaa sirriitti isaa gale. Nama mudhii isaa hidhatee damma moggaa nyaachaa. Uffatuma namni uffatullee gaarii hin uffanne lafa onaa keessa. Lafa magaalaa iddoo mijataayyuu miti. Lafa onaa keessa deemee sagalee wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa ture. Qalbii jijjiirradhaa jedhee lallabaa ture. Namoota ifatee gara mootummaa Waaqayyootti deebisaa ture. Lallabni isaa humna qaba. Dhaloota baay'ee garaa isaanii tuqeetu Waaqayyoo wajjin walitti araarsa. Kanaaf utuun dhalatin illee nama akka kun irra jirudha. Yohaannis cuuphaan hin jedhe. Kanaaf waadaan isaa galame. Hafuura Eeliyaastu sarra jira. Gara abbootaaf gara maanguddootaa xixiqqootaa walitti fida. Kanaaf kana jechuun waa'uma tokko lallaba jechuudha. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo. Kanaaf garaan namaa gaafa waa'ee mootummaa Waaqayyoo lallabamu mootummaadhuma Waaqayyoo sana yaada.
kanaan walitti fide jechuudha. Yaada garaa keessanii geeddaradha. Mootummaa waaqaa dhiyaateera jedheetu hin lallaba. Nama isa dhaga'us nama isa dhageenyattis sagalee isa ol kaasee iyyaa ture. Kanaaf waa'ee Yesuus nama galeef hin lallaba jiru. Nama galeef waaqessuun isatti bitaan galu. Nama galeef lallabuun isatti bitaan galu. Raajuun isatti bitaan galu. Nama galeef Yohaannis cuuphaan nama galeefidha. Maqaa Yesuusin nama dhugaan sinii galee, nama wangeelli sinii galee, nama faarfannaan sinii galee, waa'een ilma waaqaa sinii galee, nama waa'ee isaa lallabu sinaa godhu Waaqayyo. Kan biyya balleessaa jiru warra waa'een Yesuus hin galleefidha. Tajaajilaa waa'een Yesuus hin galleef waa'ee Yesuus dhiisee waa'ee isaa lallaba. Tajaajilaa waa'een Yesuus hin galleef waa'ee Yesuus dhiisee waa'ee niitii lallaba, waa'ee gamoo lallaba, waa'ee caammaa lallaba. Dhageessanii waa'ee baraa lallaba, waa'ee qilleessaa lallaba. Tajaajilaan waan Yesuus gale garuu ganamas galgalas guyyaas bara mijatus bara hin mijannes fannifamuu Yesuus lallaba. Jiraachuu Yesuus lallaba. Dhaloota dhugaa wangeelaa lallaba sinaa godhu Yesuus. Meerka kee ol kaasi namni tokko argannaan nagaa dhugaa wangeelaan lallaba jedhame. Maal barbaadda kan jedhutti nuuf namni kun keessumaa waan barbaadameef sanaaf jiraate Yohaannis. Waaqayyo akkuma warri kaan jiraatanii darbanii takka ni jiraatee darbu hin eeyyamneef. Otuma gadameessa keessa seeniin kakuu gurguddaan itti dubbatame Yohaannisitti. Inni yoo dhalate qajiis isaan tuqamu. Haleluuyaa. Inni sirraa dhalatu kun biyya lafaaf eebbataa waan ta'eef kakuu gurguddaa Zakkaariyaasitti dubbate ergamaan Gabreeliin. Kanaaf mucaa kakuuti. Waaqayyotu isa barbaadame sana ta'ee argame. Waaqayyo isa barbaade, innis isa barbaade itti ba'ee hojii Waaqayyo hojjete. Wajjuma Waaqayyotu hojjetu lubbuu isaa deemte. Kanaaf nama kanatu bartoonni bara sana isa duukaa bu'an jiru. Masiidha inni jedhanii. Namoonni baay'een barsiisa isaatti amananii. Hojii Waaqayyo karaa isaa hojjetu amananii. Duuka buutuu qaba. Hordoftoota qaba. Utuu bara kana jiraate garee isaa jenna. Garee intina amma namni nama wajjin deeme gareedha inni. Abalu garee abaluuti jedhu. Duuka buutota qaba. Bartuu qaba. Bara keessatti Waaqayyo dhaloota guddifta sin hin dhoowwatin. Kanaaf bartoota isaa keessaa namoota lama wajjin hin dhaabbata tureedha. Waa'ee biyya haasa'u ta'uu hin beeku. Asitti garuu yeroo inni argu ilaa jedhe hoolicha Waaqayyo faashinatti agarsiifne Yesuusitti agarsiise. Waaqayyo bara kana keessa warra Yesuusin agarsiisan dibeenuuf haa kaasu. Ameen hin jettu ati. Yohaannis utuu achi dhaabatuu Yesuus achiin darbaa jira. Ilaala warra isa bira jiranitti agarsiisa. Kiristoos agarsiisa. Bara kana keessa nama akkamiin barbaadama oota warra Yesuusin agarsiisan. Faarfannaa kee keessatti Yesuus agarsiisi. Jireenya kee keessatti Yesuus agarsiisi. Lallaba kee keessatti Yesuus agarsiisi. Dhaloonni Yesuusin agarsiisan bara isaanii keessatti gadi deemaan bulan. Ol deemaa bulu. Hayyaanaan, mul'ataan, dibataan. Dhaloota ol deeman ta'u yoo barbaaddan hafuurri Waaqayyoo sinirra bulee nama waa'ee Yesuus lallabu sinaa taasisu. Kanaaf egaa Yesuus Kiristoos ilaa jedheen isadha. Darbaatii jira kinoo ilaa hoolicha Waaqayyoo. Sa dhala namaaf qalamu. Sa cubbuu nama hundumaaf jedhee dhiitamu. Sa cubbuu dhala namaa hundumaaf jedhee qullaa ta'uuf jiru. Sa awwaalamuuf jiru. Ilaa hoolicha Waaqayyoo. Sa qooda keessii bakka sii bu'u. Ilaa hoolicha Waaqayyoo isa sitti hin geeddaramne. Ilaa hoolicha Waaqayyoo isa karaa sii ciru. Ilaa hoolicha Waaqayyoo yoo kuftee lafa kuftee kan si kaasu. Ilaa hoolicha Waaqayyoo yoo abdii dhabde kan abdii sii ta'u. Ilaa hoolicha Waaqayyoo yoo iyyoomte sooressa kan si godhu. Ilaa hoolicha Waaqayyoo yoo fira dhabde yoo goddanyaa dhabde harka qabee kan si geggeessu. Ilaa hoolicha Waaqayyoo isa jireenya bara baraatti si galchu. Warri isa barbaadan guyyaa kanaa kaastanii hin milkooftu. Yesuusin itti agarsiise. Mina aynata agalgaa'inoo. Otoo tokkooti nama miqqanaa kan mayyuu namatti dhibu. Nama eebbi bireeru, nama tola nama fayyisu, nama tola nama gargaaru namatti dhibu namni keenya. Inni garuu hilaa isa tola nama dhibu. Hilaa isa tola nama gargaaru.
namni bakka irraa dhaqee liqeeffatee sitti himu liqiidhumayyuu eenyurraa argattee odoo jettaniin akkamitti dhimamte akkamitti eebbifamte sinitti himu iccitii milkaa'ina sinitti himu inni garuu kan waamame ofii isaa mul'isuudhaaf anatu caala jechuuf odoo hin taane ilaa inni caalu inni fayyisu inni hiiku hoolichi Waaqayyoo kinoo asiin darbaatee jira. Bartoolomii isa bira dhaabatan bartuu Yohaannis bira dhaaban fiiganiitu Iyyasuus bira dhaqan itti garagale jedha. Iyyasuus itti garagale warra isa barbaadan beekaa Waaqayyo. Barana fuulli nama baay'ee oosirraa garagale. Ulqaabattaa laata harka kee. Fuulli nama baay'ee fuulli firaa fuulli obboleessaa fuulli waldaa namni riyaadhatee fuula sirraa naanneeffatee deema. Ilmi Waaqayyoo garuu dhaabatee fuula isaa si naannessu. Ameen. Fuula kan namatti hin gurraachessine isa duwwaadha. Itti garagale. Yaada eessaa deemti kun hin jennu. Beeka garaa nama. Maaliif akka isaan deeman beeka. Maal akka isaan barbaadan beeka. Utuu atu dubbachuu baatte maal akka ati barbaaddu beeka Waaqayyo. Inni garuu beekaa godha. Isaan argina itti garagaleetu maal barbaaddu jedhe. Minti balligaallee maal barbaaddu. Namni bara kana waan baay'ee barbaada. Jarri sooromuu barbaanna rakkoo hiyyummaa qabna jechuun hin danda'u ture. Yemigarimno jecha jaraa sinitti hima. Barnoota nuu ta'uu didee guddina barnoota akka guddannu barbaanna hin jenneen. Mana namne mana kiraan nu rakkisee maaloo manuma kiraa keessa nu baasii viillaatti nu galchi hin jenneen namni hin barbaada waan ta'eef. Surreen nurraa dhume caammaan nurraa dhume suufii nuu biti hin jenneen namni hin barbaada waan ta'eef. Qotiyoonaa kenni micoonaa kenni nama wajjin gaa'ila dhaabbadhu nabe maaloo haadha manaa bareeddu naa kenni hin jenneen. Maal jedhan laata? Haleluuyaa. Eessa buufate rabbiidhaan. Ameen hin jettani. Bara kana dhaloonni ba'anii milkaanii mo'ichaa argatan warra Yesuus barbaadan. Dhuguma sinitti hima. Maal barbaadda? Namni baay'een waan baay'ee barbaada. Lakkaayettiin ba'u fedhiin namaa dhuman qabu. Keessumaa dhalli namaa sooromuun barbaada. Sooromuuf dhalli namaa wanti inni hin goone hin jiru. Namni sooromuun barbaanne hin jiru as keessa. Namni hunduu amma kadhannaa sana sooromsiidha. Soorummaaf jedhee namni buukii baatee deemaa jira. Hin agarre isin malee. Sooromuuf jedhee namni waan inni hin goone hin jiru. Biyyaa ba'eera. Sooromuuf jedhee dhagna isaa gurguraa jira. Sooressa yoo ta'e bilbila iPhoonii bitata. Sooressa yoo ta'e micoo bareedduu fuudha. Sooressa yoo ta'e gamoo gaarii ijaarrata. Sooressa yoo ta'e fira mootii ta'a. Sooressa yoo ta'e boodigaardii qaba. Sooressa yoo ta'e waan hundumaa hojjechuu danda'a. Waan ta'eef namni fedhiinsaa inni guddaan kan barbaadu sooromuudha. Tajaajilaan sooromuu barbaada. Kanaaf Yesuus dhiisanii karaa ittiin sooroman duwwaa barbaada. Warri sooromtanii warri sooromuu barbaada. Inuma siin sooromtu garuu maddi sooromuu eessaanii karaa kam dhufaa kan jedhu sana adda baafachuudha. Jarran na dhibu sooromuu barbaanna hin jedhu. Si barbaadna. Ameen. Dhuguma sinitti hima. Harka keessan ol kaafattuu suuta. Warri Yesuus hin barbaadani. Tokko tokko arkiif gurri waliin beekam ookin dhiisimi harka kee ol kaasi warra mantu nana mana sagaleen asii faca'u kun lama tokko hin dhabu nan dubbadha Waaqayyoon barbaadda taanaan hafuurattis foonittis si sooromsa. Ameen jedhi gaayi. Soorummaan Yesuusiin alaa kantuudha maraatummaadha. Dhiphina qaba, qorumsa qaba, waraansa qaba, galgala kee balleessa. Yesuusin hin sooromne taanaan karaa dalgaa sooromta taanaan duwwaa taata boriin kee. Siqaayidha boriin kee. Namni sooromuun barbaada. Garuu waa'ee sooressootaa Yaaqoob sirri xuruu barreesse. Warri biyya lafaa kanarra sooressa taatanii of hin jajinaa jedhe. Fuula Waaqaa duratti isin daadha jedhe. Yettoo ta'e. Homaan qabdan jedhe. Garuu isin fuula namaa duratti hiyyeessa kan fakkaattan gammadaa. Fuula Waaqayyo duratti isin sooressoota. Nana mana Waaqayyo qambarrii iyyumaa cabseera ol kaase. Hin barbaadda miti. Sooromuun barbaadda. Maqaa ol kaafadhu gaa.
maqaa Yesuusin qilleensi soorummaa sittaa qilleessa. Afuurattis foonittis. Oh haleluuyaa. Lafarratti dachaa dhibba isa dhufu jireenya bara baraa. Kan jedhe abbaa keetii darajjee miti. Waaqayyo afuura soorummaa sirratti haa dhangalaasu. Ameen. To sooressa taane ko dhuguma isinitti hima. Waan baay'ee hojjennu ammas nu sooromsuuf maal barbaadda siin jedha Waaqayyo. Garuu icciitiin soorummaa amma namni karaa baay'ee sooromuu danda'a. Xonqolaa hojjetatee sooromuu danda'a. Nama ajjeesee zarafee sooromuu danda'a. Dhaaltummaa argatee sooromuu danda'a. Soorummaa karaa sana dhufu miti. Akka carraa lotoriin ba'eef iyyuu sooromuu danda'a. Sagalee Waaqaa akkas jedha lallaba 2 keessatti. Waaqayyo nama isa duratti gaarii ta'e jedha. Keessumaa adda baase. Isa namni jal'aa walitti qabee tuulee fuudhee laataaf jedha. Kun caaffata darajjeen jenna ol kaafadhume. Eessanis fidu eessanis balballi eebbaa barbaadee siifaa banamoo. Hin bana Waaqayyo. Nan sooroma jedhaan. Maa jettani? Arramoo biltsiginnaa wangeelii eessittan lallaba. Warri hin barbaanne irra darbaa. Isti warri sooroma ana wajjin. Afuurattis guutuu foonittis guutuu. Waaqayyo karaa tokko nu sooromsee karaa tokko nu deegsu. Ayyaana argannaan koo yaadde si barbaadanii hin kaasiin jedhu ol kaasi. Waaqayyo warra inaaffaa qaban iyyuma ijaa ba'uudhaaf dhukkuma ijaa ba'uudhaaf warra barbaadan irratti afuura kana naa dhangalaas. Mana Abrahaam koo eebba jira. Iyyoob koo eebba jira. Habtaam naachuu Waaqayyo eebbise. Sooromuuf amana sooromuuf Yesuus duukaa bu'aa. Sooromuuf of gadhiisi qabeenya kee gadhiisi. Gaafa sana kan karaa Waaqayyo sooroman. Kanaaf namni bara kanaa fedhiinsaa maalirra jira? Sooromuurra jira. Sooromuun immoo akkamitti danda'ama? Yesuus duukaa bu'uudhaan isa barbaaduudhaan. Kanaana eegina. Yoo dhufeeyyuu nagaa isiniin kennu. Inni Yesuusin ala dhufu, ulfinni Yesuusin ala dhufu, salphina. Guddinni Yesuusin ala isinii dhufu xiqqeenya. Kabaji Yesuusin ala isin argattan gadi bu'aadha. Kanaaf soorummaa afuuraa sooromuu danda'u nurra jira keessuma. Hunda dursa. Kanaaf namni bara kana waan inni barbaadu keessa isa ijoo isinitti maara. Sa namni baay'een irratti jireenyi isaa ganamaaf galgala aarsaa kaffalaa jiru keessumaa namni hunduu sooromuudhaaf tattaafataa jira. Waldaan qabeenyatti sooromtuu taate jira. Waan hundumaa geessifattee garuu keessi ishii immoo badaa taate. Sooressaa jette. Ga'aadhaan jette. Waldaan immoo homaa hin qabne hafuuraan immoo sooretti hin jirti. Geessifadheera warri jedhanii maallaqa duwwaa qabaatan hafuurri Waaqa keessa kan hin jirre immoo jira. Si sooromsinaan Waaqayyo hafuura isaa wajjin siifaa godhu. Dhuguman jedhama. Si sooromsinaan, si eebbifnaan, biyya lafaallee sitti si jibbee hafuura isaallee siif hambisuu wayya malee hafuura isaa si dhoowwatee kolkollee bichaa wajjin ganzaba waraqata bichaa wajjin sin akkana hambisutti siin kadhadhu ol kaafadhu karaa lama si haa eebbisu Yesuus. Mee ofirratti raaji karaa lama eebbifama jedhaa. Afuurattis jedhime, foonittis jedhime, inuman eebbifama jedhaa. Hin qotta siitaa, hin baratta siitaa, hin nagadda siitaa, hin bulchita siitaa, warri ameejatu siitaera. Ishii bittilu yoo tolee jettan eebba nyaattu hin jenne. Ofirraaf ta'eyyuu namaa ta'uun barbaadda. Kanaaf maal barbaada? Namni kan bara kana sooromuudha. Inni ittaan immoo bara kana namni maal barbaada wattan? Mul'achuu fi beekamuudha. Mul'achuu fi beekamuun jedha. Jarri kun maaloo Yohaannis gannu qabee ati nu mul'isi hin jenne. Garuu kan isaan barbaadan isa ittan dhufa. Maal barbaaddu saba Waaqayyo? Bara keessan guututti namatti fituu barbaaddu mana Waaqayyo keessatti immoo waan barbaaddan wayii adda baafattanii deemaa jirtu. Maal barbaaddu jedheen gooftan? Maal barbaaddu? Isaa maal barbaadda? Jedhuun otoo hin taane
jaalalaan gaafate. Dhageessanii maal barbaadda? Akka hojjettuu nyaataa gaafa simmana nyaataa seentan dhuftee gajjettee minittaasas maal ajajamu maal barbaaddu maaltu jiraadhaan. Yesus haala bifa akkasiinitti dhiyaate malee itti gara maal barbaadda maal dhugaa deemu hin jenneen. Jechi inni kunuu garaagarummaa qaba. Dhageessanii maal barbaaddu gaafa jedhuun gad buuseeti. Nama gaafa gara kee dhufu maal barbaadda narraa jettu immoo maal barbaadda giiftii koo maal barbaadda jettanii gabbuutanii gaafattu. Namoonni lama gara Yesus dhufan kun gaafa Yesus akkas jedhuun na'anii duubatti hin deebine. Ittuma afan. Eessa buufate lafa inni oolu barbaanna jedha. Lafa inni jiru arguu barbaanna. Eessa jira inni? Dhagaanii dhufanii. Koottaa laalaadhi. Balbala baneef. Warra isa barbaadanii arrayyuu Waaqayyo balbala bana. Warra isa barbaadanii arrayyuu Waaqayyo karaa qaba. Warra isa barbaadanii Waaqayyo arrayyuu ayyaana qaba. Isa barbaaddu taanan isa barbaaddu sin argattu dhiisi. Phexros እኮ waan barbaadu qaba. Isa barbaadu dhabnaan Yesuus dhufe. Yesuusiif immoo iddoo kenninaan isa barbaadu argate. የሚገርም ኦፍራፌ ቢዲሩና ኖርማዩን ጉት ኩኒ ዱጋ መጫፈራ ይሮ ሉቃስ ሸንቃ ዱብሳ ሲኤብፍናል kan sigaw duwwaadha miti ol kaasime yoo inni afaan qabdu ta'e dhiisi si eebbifnaan akka sirraa hafe ollaa keef ta'utti si gargaarran si dimnaan si duwwaa tajaajilee akka hafuuf odoon ta'an akka biyyaaf taatutti Waaqayyo waan ati barbaaddu siif haalaatu. Mul'achuuf guddachuu beekamu barbaaddu taanaani namni seexana birattis guddachuu barbaadaa jira achi soo dhaqa gamaaf gamana. Yesuuma isheen kun taa'eltoota bira jirti. Garuu Iyesuus keessa mul'anna nuyi. Iyesuus mul'ifnaan yaada mul'anna. Taayilaan Iyesuus mul'isu, micoon Iyesuus mul'iftu, yaada gaafa Iyesuus mul'atu wajjin mul'atta. Boodigaardiin mootummaa tokko gaafa mootummaan gadi ba'u namicha cinaadhumatti argu. Dhageessanii? Gaafa Iyesuus darbu atiis wajjumaan deemta. Gaafa Yesuus ol ka'u atis wajjumaan ol kaata. Maqaa Yesuusiin dhaloota Kiristoos barbaadan, dhaloota Kiristoos ol kaasan, dhaloota Yesuus lallaban, dhaloota hafuura qulqulluu lallaban gubaa'ee kana keessaa siin dibee haa kaasu. Namni mul'achuu barbaadan karaa seexanaa miti koottaa karaa Yesuusuu jira. Mul'achuu ijoollee Waaqayyoo uumamni hunduu immanii eeggachaa jiru. Si eegaa jiru ati quban qabdu. Namni karaa mataa isaa mul'achuu barbaada. Waaqayyo isaa eebbisu faarfataa tokko tokko bara Waaqayyo nama mul'ise suuqa taa'anii mul'atu. Bara Waaqayyo nama dhokse garuu tulluurra dhaabatanii dhokatu. Waan si mul'ifnaan salphaadha. Maqaa Yesuusin kana booda warra sin beekanitti warra sin beeknetti namni as keessa hin jiru natti fakkaata. Ulfinaan karaa Kiristoos itti mul'adhu. Ameen. Ni kaan dhiiga isaa jireenya isaa ashaaraa isaa 666 kennee wareegeetu achiin beekamuu barbaada. Kootu gaafa Yesuus mul'istu wajjin mul'atta. Yesuus barbaade. Gaafa Yesuus ol kaatu ol ka'uu barbaadda yoo ta'e achumaan ol kaata. Namni milkaa'uu barbaadda yoo jiraate Iyesuusin lallabaa, Iyesuusin faarsaa. Nama Iyesuus faarsu biyya barbaada, nama barbaada, uumama barbaada. Lallabaa Iyesuus lallabu. Biyya barbaada, waldaa barbaada, addunyaa barbaada. Bara kana booda warra of lallaban miti, warra Iyesuusin lallaba Waaqayyo dibee kaasa. Ameen warri jetta sii ta'eera. Yesuus lallabuun barbaada, buddeen lallabuun barbaadu, shiroo lallabuun barbaadu, faashina lallabuun barbaadu. Warri jetta Waaqayyo barana siniin dhimma qabaa. Hin barbaadu cubbuu jibbeera. Hin barbaadu biyya lafaa jibbeera. Hin barbaadu mataa koo ganeera. Kiristoos iban jiraadha. Kiristoos duukaan adeema. Yoon atti toles, yoon atti bades, yoon daares, yoon argadhes, yoon ol ka'es, yoon gadi bu'es. Iyesuus jireenyi koo warrettan ergaan sinii qaba bara kana. Harki si gargaaru si wajjin ba'a. Humni si gargaaru si wajjin ba'a.
me arbotti fadhu isan barbaadu sana nan argadha jedhi yaa raaji siifaa godhu Yesus. Namni tokko waan barbaadu hin beeku. Maal barbaaddaa siin jechaa jira waan. Maal barbaadda? Guddachoo barbaadde ana keessa jira. Fayyoo barbaadde ana keessa jira. Sooromni ana keessa jira. Badhaadhummaan hin dhumne ana keessa jira. Uffanni hin dhumne ana keessa jira. Ayyaana sitti uwwisa. Oh haleluuyaa. Qabeenya waaqarraa qabeenya lafarraa si eebbisa. Yesuusin leellisi. Yesuusin ganamaaf galgala arraba keerraan nabin laphee keerraan nabin dhaloota Yesuus jechaa deeman Waaqayyo bara kana keessa kabajaa deema. Maqaan kun Suusii sittaa ta'u. Wanti Suusii namatti ta'u arras ammas fidii nama godha. Amma namni Suusii bunaa qabu utuun dhugini oolellee maaloo bunedha. Innan caatis akkasii, innan dubartiis akkasii, innan dhiiraas akkasii, inni hundu waanuma Suusii sana utuu inni sigaaraa xuuxu Suusii sana barbaada. Maqaa Yesuusin dhaloonni mul'achuuf guddachuu barbaadan guyyaa kanaa kaasee maqaan Yesuus Suusii sitti haa ta'u. Ganamaaf galgala haleluuyaa. Yoo deemtu yoo guutes yoo irrates Yesuus fuulli keen gurraacha'u kana booda Yesuus jechaa deemta. Waaqayyo qilleessa cuufee si soora. Karaa sii bana Yesuus. Eessaa dhufaadhiif tagaabsan maaliinan jiraadhaa keessaa baata gaabsan akka simbirroo caaltuu sitti dhaga'ama gaabsan Waaqayyo abba qabeetu bakka fideetu waa'ee kee hojii jalqabaa. Kanaaf firoota koo maal barbaaddu? Inni dhukkuba qabu fayyuu barbaada. Inni yuma qabu sooromuu barbaada. Namni waanuma rakkina qabu otoo irraa bu'eetti tola. Garuu namni bara kana baay'een immoo fedhii namaa nan arga namoota tokko dibamuu barbaadu, waltajjii argachuu hin barbaadu, faarfachuu hin barbaadu. Warri akkasii jabaadha. Waan sin keessaa dhiitatu waan barbaaddan sana hin buusina. Karaan argadhu, guyyaan argadhu, abaluuf iddoon argadhu hin jedhin ayyaana argannaan, dibata argannaan, humna argannaan, iji kee banamnaan bar tokko keessa barasii fida Yesuus. Amma ati salachaatutti maal yaa Waaqayyo namni biraan jiru nama biraa lallabu namni biraa faarfatu maalani dadhabe amma jettutti warri dibata barbaadan ergaan sinii qaba. Of qopheessi sa'aatii itti buddeen nyaattu amma dhabdutti Waaqayyo tajaajilaaf si baasa. Ameen jedhi siifaa ta'uga. Peelaa tookaaraa dibaaya. Maal barbaadaa jirta? Dibata. Wanta maal odeessaa oolee hundumtu achi keessa jira. Dibanni immoo Yesuus የተቀባ kan dibame Yesuus isatu nu diba. Mekkazera isa dibame Yesuustu na diba jedha. Masii jechuun Kiristoos jechuudha. Kiristoos jechuun isa dibame jechuudha. የተቀባ an dibame eenyu? Sooftii kana miti Yesuus. Amma nuyi bara kana zayitii dibataa, bishaan dibataa, carqii dibataa, biyyoo dibataa, ashaboo dibataa, muka dibataa, iskiriiptoo dibataa, kaardii dibataa, waan adda addaa waraqaa dibataa. Inni nuu dibame, inni nuu fannifame, waraqata miti, ashaboo miti, biyyee miti, harka kee ol kaas. Inni sii dibamee dhufe, inni akkaati dibamtu godhu hafuura Waaqayyoo, ilma Yesuus, ilma Waaqayyoo Yesuusidha. Maqaa Yesuutiin dibata kanaan tuqamish. Dibata Yesuus irra jiru fudhadhu. Nuuf kan dibame Yesuus. Mee akka jedha anaaf kan dibame Yesuus jedha. የተቀባ kan dibame jechuun Yesuus jechuudha. Dibanni hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluun dibamtanii ittodha Yohaannis. Hafuurri dibataa Yesuus irra na dibeera jedhi gooftaan. Uffay. Dhugaan sanatti Waaqayyo waan taraa dibeessi si dibuu dhiisaam. Waaqayyo sooftii dibameera. Dibata irra jira inni sitti gurguru. Sin dibuu Yesuus. Harka kees kenna. Maqaa Yesuusin kana booda biyyee dibama miti, ashaboo dibama miti, carqii dibama miti. Oh haleluuyaa. Dafqa intinaa dibama miti. Isa dibame Yesuustu Kiristoos dhufee si diba. Ayyaana isaatiin si diba.
Mee isa dibame nan dibama jedhame. Warri dibata barbaada Waaqayyo dibata sirratti dhangalaasu. Dibata ulfinaa, dibata raajummaa, dibata lallabaa, dibata faarfannaa, dibata dhugaa si baasisu, dibata biyya Arabaa si oofu, Liibiyaa si oofu, Awustiraaliyaa si oofu, Paakistaan si oofu, Awurooppaa si oofu, Afrikaa si oofu. Waaqayyo dibata akkasii sirraa kaa'u. Dibata safaraa miti, dibata buddeen bichaa si nyaachisu miti. Oo laabaadii harka kee ol kaas. Maaliif akkanatti guutaa jiru hin beeku. Dibamnaan maqaa Yesuusiin akka biyyaaf taatutti si haa dibu Yesuus. Akka hidhaan sirratti hiikamutti si haa dibu. Dibata kadhannaa kotta. Dibata barbaannaa kotta. Isa dibamee Yesuus barbaacha dhufan. Haleluuyaa. Anaaf siif kan dibamee Yesuusiidha. Nu fayyisuuf kan dibame Yesuusiidha. Shakatova Lorra divai nana mana barakana booda. Haleluuyaa. Warra dhugaadhumaan dibamanii sobdoota dirreerraa galchan. Lallaba isaaniitiin, faarfannaa isaaniitiin dhugaadhaan dibamanii warra dibama sobaa dibaman, warra waltajjiirra ari'an Waaqayyo biyya keenyaaf dibee hin kaasa. Lafa keenyaaf dibee hin kaasa. Magaalaa keenyaaf dibee hin kaasa. Warri dibata barbaadan si argatu. Hafuurri Waaqayyoo si argatu. Hin beeksisa namni dibata barbaadu. Raakatoola bahadiyaa. Hin kadhata. Hin dubbisa. Hin barbaada. Yeroo hundumaa haleluuyaa jechaa deema. Ejja yaadu. Xuraa'ummaa yaadu. Buddeen lafarraa yaadu. Eessattan dhugaa yaadu. Dibata yaada. Yooman lallaba. Yooman faarfadha. Yooman dhugaa ba'a. Yooman seexana baasa. Isa kanaaf joota. Maqaa Yesuusiin nama dibata barbaadu. Dibanni ulfinaa si argatu. Dibati jireenyaa si argatu. Dibanni wangeelaa si argatu. Nana mana warri waa maal barbaadda jedhe waan dibannu harka isaa jira. Harka raajiin tinaan jiru dibanni harka Yesuus jira. Harka paasteriin jiru dibanni harka faarfataan jiru dibanni kinoo wangeela keessa jira, dubbii isaa keessa jira, hafuura isaa keessa jira, ilma Waaqayyoo isa fannifame keessa jira. Dibanni kun si argatu. Mee nan dibama jedhame. Tajaajilan dibatan qabne jo. Qottoo qaran qabne jechuudha. Qottoo qaran qabne mukatti fuutanii yoo deemtan maal godhu duf godha. Hin kutu. Achuma reeba oolun gu. Faarfataan dibatan qabne. Amanaan dibatan qabne. Inni naaftu dhugaa Waaqaa. Isheen kaan dibata gabaatti gurguraa jirti. Qamisiitti gurguraa jirti. Garaashiitti gurguraa jirti. Dhaloota dhugumaan Yesuusin lallaba waan biyya keenyarraa hin dhalcha. Hin dhalatta hafuuraan. Hin dhalatta wangeelaan. Mee aamee jedhame. Erga Yesuusin dhalche akkuma Yesuusitti lallabda. Dibata kadhadhu bakka. Amma waan biraayyuu keessaa bahe dibata. Ani san barbaada waan ta'eef. Dibata barbaadda taanaani soorummaan achi keessa dhabu. Jaalatanii miti. Nama Waaqa maasii gargaaru. Ati mana hirtaa suufii bitaniif. Baay'ee suufii kun beektu. Maalan nyaadha miti. Shiroo lafaan keessan Waaqayyo gaafa si dibu maal kun nu nyaadhu. Dibata takkas godha. Foolii kee urgeessa. Ameen hin jettu. Xirinyii namni sirratti jibbe sirraa haqee baasa. Addunyaatti si baasa diban. Nama gadi sin godhu nama ol si godha diban. Akkas jedhe miti mucaan faarfataan miila na baase. Namni kakuu biyya caalaa jedhe nama caalaa jedhe ergaan sii qaba. Dibamnaan ati nama taraa miti. Dibamnaan mandara si barbaada. Addunyaa si barbaada. Naggaadee si barbaada. Qotee bulaa si barbaada. Bulchiinsi gandaa, bulchiinsi biyyaa, federaalli si barbaada. Eessa jira namni dibataa? Eessa jira? Hamma jedhanitti Waaqayyo yoo dibamte gatii sitti godha. Ayyaana isaatiin si haa dibu Yesuus. Dhugaa akka baatuuf si diba. Kanaaf jarri Yesuus Kiristoos bira dhufan. Maal barbaadonnaan masii jedhan. Isa dibame. የተቀባ ኮታ አይደል ቢራው ለነንገ ሳቲ ኩደኒ የዳ አሜን እንጀቱ ነምኒ ዲበተ በርባዱ ቢራው ላ ወጅንቱ የሮ ፍዳታ ሂንከታ ኢምበርባዳ ኢየሱስ ወጅን ኦለኒ ማለከታን ቤኮኒ ግን አስደቢያኒ ዋይ ኢየሱስ ዱጋባን ገዲ ሲቅጠኒ ይወድ ብስተ እንድሪያስ ዱራ ኦቦሌሳ ሳሲሚዮን አርገቴ መሲቻ አርገኔ ረጀዴት ሜና አርገኔራ
What? Bira olega. Maqaa Yesuusin maal argatte yoo jedhanii Yesuus akka jettu. Maal argatte ergaan fudhadhe mul'ata fudhadhe. Hallelujah. Isa kaleemi tamma waan haaraannatti mul'achaa jira. Ergaan nagaa jira. Yee! Nama akkasii godhee si haa kaasu Yesuus. Amanaan maal barbaaduu qaba? Inni guddaa hafuura Waaqayyoo barbaaduu qaba. Gooftaa keenya Yesuus barbaaduu qaba. Waaqayyoon barbaada. Hafuura qulqulluu barbaada. Hannan barbaadadhe jedhe Daawit. Nan barbaadadhe. Na jalaa waate. Hirmiyaas faa barbaadanii itti mul'ate, itti dubbate. Na barbaadadhaa na argattu jechaa ture Waaqayyo. Maalan barbaada jettanii hin qabina. Yesuusin barbaada. Yeroo hundumaa akka foon keessan ganamaaf galgala guyyaa qursii buddeen barbaadani Yesuus barbaada. Namni dagatee dagatu qoonqoo isaan dagatu. Namni tasaasee galgala rafu jira ammoo tokko waa'ee buddeenii yaadi. Waan si gargaare namni akkasii. Na irraanfadhe ante akka buddeen nyaatan namni ittan. Kaan asuma taa'e maalan nyaadha antee galgala. Yoo dafee sagantaan dhumuu baate manni buskuutii cufamuu ooludha. Inni yoo ta'an. Galgala paastaa dhamoo ijoollee mokoroonii dhamoo shiroo dhumaa shaboqa moo zayitiin jiraa'e. Mana bakka. Ammas taa'e tan galgalaa dhibbata. Guyyaa otoo buddeen namni isaa nyaatu galgala maalan nyaadha. Dhuguma sinitti himaa. Hafuura qulqulluu sanbata gaamoo charchii dhuftan duwwaan dheebotin ganamas galgalas hafuura Waaqayyoo yeroo karaarra deemtu yeroo teessu yeroo ciiftu hafuura Waaqayyoo jennaan gaafa dhuftu furdattee dhufta. Sitti guutaa dhiima mul'ata ayyaana maardaa kaafaatiya waan ayyaanaaf humna hafuura qulqulluu dhabnee bakka arginetti kufnaaf kana boodan kuftuun kuffifta Waaqayyo humna si dhaabu sirra kaa'a. Humna si oofu humna si lallabsiisu. Eenyu akka taateen beeku fudhadhu Waaqayyo ayyaana kana dabalee siif haalaat. ከዛ ጋፋ ፍሩ ዋቃ ስትጉቴ ጀጅኬ ፓወሪ ቀባ ሲጠነረት ዱኩበረት ኪሎ ቀብደ በቃ ሲያለናቦት ላራባዲያ ጋፋ ፍሩ ዋቃ ስትጉቴ ዋናት ዱበቱ ሲሚር ከኔሳዴ ኤርጋኬ መተዱሬኬ ከደናኬ ፋርፈናኬ አብጁኬ ሲዱ ጎምሳዴ ጉያ ከና ካሴ ቤሉኬ ዴቡንኬ አፉራ ዋቃዮ ሲፈታ ወረሲ ዴቦ ደግራ ሲቤለሄራ ኢየሱስ ሲቤለሄ nama jedhuuf hafuurri Waaqayyoo dhiyoo jira. Nama meeqatu beela'eera hafuura kee dhalata. Beela'eera sagalee kee, beela'eera ayyaana kee. Maaloo nama jedhee kanatu meeqa jira. Dangamnus argannee nyaannee dhuunfee nu ta'ee badee nu cinqu. Kana booda garuu dhaloota dheebotan kaasawaan. Akkasummoo jedheera ani lafa dheebotaa irratti bokkaa koroosa. Ameen 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 ameen. Kan dheebotes gara koo haa dhufu bishaanicha haa dhugan ilaa bishaan jireenyaa warri dheebuu qabdan bara kana booda dheebuu sin baasa Yesuus. Utuun dhoobotiin hin jiru. Dhageessanii dheeboodhaa. Dheebuudhaan barbaadama Yesuus. Dheebuu keenya hin beeka. Gaa waldaa dhuftu nama dheeboteef nama hin dheebonne qixa dhugaayi. Namni beela'eef namni hin beelofne qixa nyaataa buddeen. Nyaataa. Nyaatu jettuu daftee beekamaadha. Inni beelee waan quufutti fakkaatu. Bakka. Otoo asiisu. Isa tokko irratti. Ishiisan utoo akka qabee harkaa fudhu. Dheebotaa dhaga. Maqaa Yesuusin hafuura Waaqayyoo argachuu si ajarjarsa. Ameen 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 ameen. Dheeboo hafuuraa qabaannan sii dhufa dhuga. Mul'anni sii dhufa. Sagaleen sii dhufa. Abjuun sii dhufa. Noo sadiifnee waan biraa dheebochaa jira. No, Maracha oltee dhufta. Gaafa waa'ee fuudhaa gaafa waa'ee hongeelasitti lallaban ameeniin jettu qabamte. Anatti dheebottuuf kan Waaqayyo barbaaduuf kan ati barbaaddu waliin gidne. Dhuguma sinitti hima dhaloonni dibamuu barbaaddan dheebodhaa. Namoonni guddachuu barbaaddan namoonni soorumuu barbaaddan hafuura Waaqaa dheebodhaa. Siggatii namatti godha. Sitiddoo namatti godha. Ati lafa onaa irratti nama sooromsita. Nama eebbifta. Irraa afaa namaa kennita. Mannaayyuu namaa gadhiisteeti. Harka kee ol kaasi. Gombisaa qaba namaa gadhiisa. Nama badhaasa. Waaqayyo hin deegsas hin badhaasas kan jedhu barraa'eera. Badhaadhummaa isaa sirratti haa banamu. Gaafa dibanni sirra dhufe gatii godhataa deemta.
ulfaachaa deemta seexanatti nu ulfaatta baratti nu ulfaatta. Haleluuyaa. Maqaa Yesuusiin kana booda dhaloonni oomishaman. Dhaloota bubbee miti, dhaloota akkasumaan oli gajjooru, dhaloota galabaa miti, dhaloota lafatti ulfaatu, dhaloota dhukkubatti ulfaatu. Lafaataa nama hadiyaa yoo si ilaalanii ulfaatta, yoo lallaba kee dhaggeeffatu lallabni kee ulfaata. Maqaa Yesuusiin ergaan si keessaa ba'u mul'anna targitu kana booda kan dacheen baachuu hin dandeenye, kan biyya raasu, kan laphee namaa sochoosu humni kun siifaa dhufu. Kottan dhiibinna. Kottu dheebodhu. Dhuunfaadhumaan dheebodhu. Gabaa wajjin si waamne gooftan kophaadhumatti si barbaada. Paaraadiifa. Ilaa kophaatti baafateetu jarreen sadanitti mul'ateedha. Nama keessayyuu nama barbaada waan. Agalgaayii keessa agalgaayii amanamaa barbaada waan. Kan itti mul'atu barbaada. Kan harka caalaa dheebotan barbaada. Phexros kun faayinalii fata waan ta'eef kottu na wajjin bayyoole. Gaara dheeraa tokko tol baasee otoo kadhatu ulfanni isaa jijjiirame. Ulfinni dhufee irra lafa dha'e. Duumessi dhufe. Maqaa Yesuus Kiristoosin dheebuu yoo qabaatte kana booda duwwaan taatu harka duwwaan deddeebitu Waaqayyo karaatti hin beekne balbala sii banaadee. Fixan jira. Dhuguma sinitti akkamitti barbaaddannu garaa keenya guutuudhaan barbaaddanna. Garaadhuma guutuudhaan hon jedhii barbaadadhu Waaqayyo. Namni warqiin jalaa badee aada ishiitii yoo badde hin jedhaa. Amma warqiin kun otoo asirraa bu'ee badee maal ijoollee argitanii hin jedha. Waasin jalaa bannaa bakkisi waan bakka hin seenallee jettanii yaanni hidhattanii badde. Gooftaa Yesuus eessa seeneettu hin barbaaddu. Namoonni baay'een ayyaana mul'anni jalaa badee barbaaduu dhiisan yaada ishiitii. Garuu waa tokko isinitti hima. Kan barbaaduun argata dheera Yesuus. Cimsitee barbaadda taanan fayyina haa ta'u, soorummaa haa ta'u, dhuguma sitti hima. Dibata haa ta'u, faarfannaa haa ta'u. Isa alaalan jira jettee dhiistoo otoo hin taane gadi buutee barbaadda taanan Waaqayyo fantii isaa banee sitti agarsiisa. Maakardaa kafaa hatuu namaa. Dhaloota waa barbaadanii waa mul'atuuf hin argaas gidduudha. Isan barbaaduun argadhe namoota jedhan. Ameen hin jettu. Lallaba barbaadu ergaan barbaaduun argadhe ergaa dhalootaa ta'u waan dhinaa kenne. Mata duree addaa waan dhinaa kenne ergaa addaa faarfannaa addaa naa kenne. Warri jettanii barbaaduu keetu kana godha jedha Yesuus. Qalbii geeddarachaa barbaade. Garaa guutuudhaan shakkaan barbaade Waaqayyo. Ta'a laatan ta'uu laata hin barbaade. Oginni argaddaa laatamu hin argaddu laata echaan hin barbaade. Nan argadda echaa barbaade. Ameen hin jettu. Akka nama limmoon jalaa badeetti sagattay bakka barbaadi deemi. Eessa jirtanii Waaqayyoon barbaaddadha. Garaa guutuudhaan yoo na barbaaddattan maal gootu na argattu. Hin barbaadani jarri. Guyyaa biraayyuu hin arganna baga nutti agarsiiste eebbifamanti waan hundaafuu Yohaannis Cuuphaa hin jenneen jarri. Ilaa hoolicha Waaqayyoon na fiigan gurba maaltu isaan qabare maaliif dhuftan si barbaadu. Koottaaga balbala banee fi Yesuus gaafa isa barbaaddu hin beeka garaa kee barbaaddee gajjattee kadhattee bakka eessa jirtaa natti mul'adhu kootu gara koo gaafattee daqiiqaa 10 20 30 50 daqiiqaa sa'aatii 2 kadhattee rafte hin dhufa galgala adees otoo of gattee hetti dhufa sittaa isaa dhufa asansii jiraayidha.